هيا الشم دوت تخنيا خبجما في جالة موشان على الشام تيك arragaru wantoota ajaa'ibaa kan barattoota keenya irratti dhiibbaa geessisa jennee yaadne tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkuma beekamu mootummaan qajeelfama haaraa baasee ture. Qajeelfama waggaa jalqaba waggaa sadiitti wanta xumuramu waggaa arfaffaatti akka xumuramuuf dhiibbaa geessee ture. Barattoota keenya kan yuunivarsiitii baratan akkasuma kolleejjii dhuunfaa keessatti barataniifis akkasuma dabalataan ammas barnoota haala qulqullina qabuun namoota qulqullina qaban addaan baasuudhaaf jedhamee exaamii as baasanii jiran jechuudha. Dhiyeenya kana garuu odeeffannoo garagaraatu bahaa ture. Odeeffannoon sanis exaamiin wantoota kamirratti akka xiyyeeffatu odeeffamaa jira jechuudha. Dhiyeenya kana websaayitiilee garagaraatti akkasuma sooshaal miidiyaa garagaraa keessatti. Kanaaf gaanuttis barattoota keenya wantoota isin fayyada jennee abdannee isiniif qopheeffannee turre. Amma keessattuu barattoota fiildii accounting and finance irratti wanti exit exam irratti mostly dhufu jennee abdanne kan isaan koorsiilee select godhanii baasantu jira jechuudha. Isaan isiniif himuudhaaf qophiirra jirra amma isinitti himuudhaaf jechuudha. Kanaaf barattoota keenya kan exit exam bara kana fudhatan yaa ta'u kan ammaan boodaas fudhachuudhaaf deemtan ta'e informationii garagaraa sassaabachuu qabdu jechuudha. Maaliif koorsiin nuti barannu koorsii hedduudha jechuudha. Koorsii 40 ol kan ta'e barachuun ni danda'ama jechuudha yuunivarsiitii garagaraa keessatti. Amma kanaaf koorsiilee kam keessatti akka exit examiin dhufu koorsii kam irratti akka mostly irratti xiyyeeffatu laaluu qabna jechuudha. Maaliif freshman koorsii irraa eegalee haga barnoota keenya waggaa arfaffaa yookaan baachelarii irra geenyutti hin ta'u jechuudha. Hagas takka dubbisuu hin qabnu jechuudha. Diilas itti cinqamuufis hin qabnu jechuudha. Maaliif exit exam yeroo jedhamu barnoota koorsii hunda keessatti fudhatamuu miti jechuudha. Fakkeenyaaf high yookaan entrance exam irratti yookaan deebitan taate koorsii hunda kan fatanamnu miti jechuudha. Wanti koorsiileen hafan hedduutu jira jechuudha entrance exam irratti jechuudha. Koorsiilee akkasii kan hafan asirrattis beekuu qabna jechuudha. Exit exam irratti wantoota akkamtu dhufuu danda'a jennee. Okay, mee tokko tokkoon haa ilaallu koorsii itti dhufuu danda'u. Anis sooshaal miidiyaa irraa akkasuma odeeffannoo garagaraa keessaa kaniin argeen isiniif himuu barbaada jechuudha. Odeeffannoo san keessaa wanti ani argee kunoo isaa sitti ergitan kana course selected for exit exam to all first degree warra degree jalqabaatiif koorsiileen exit examiidhaaf filataman isaan kana jedhamee odeeffamaa jira jechuudha. Ammaan tana accounting and finance student both regular and CEP isaan kanaafis kan fayyadudha jechuudha. Koorsiin asitti argitan koorsii 15tu jira jechuudha. Koorsiileen asirratti argaman jechuudha. Inni jalqabaa fundamentals of accounting 1 jechuudha. Barattoota keenya asirratti inni adda baafachuu qabdan freshman course wanti jedhamu as keessa hin jiru jechuudha. First yoonni beekuu qabdan wanti isin irratti xiyyeeffachuu qabdan barnoota waggaa lammaffaa kan ta'e barnoota accountingidha wajjin wal qabatan hunda isaa principally irraa eegalee wanti qabachuu qabdan accounting and finance field warri taatan kana qabachuu qabdu jechuudha. Fundamentals of accounting 1 inni kun jalqaba exit exam irratti wanta kennamudha. Akkasuma fundamentals of accounting 2 isa semestera lammaffaa irratti baratan akkasuma namoonni fiildii biraattis semestera jalqabaatti barachuu ta'uu mala akkasuma lammaffatti isa kana beekuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaa akkasuma intermediate financial accounting 1 akkasuma intermediate financial accounting 2 isaan lamaan kana 1 jechaa deemaa jira. Fundamentals of accounting 1 and 2 akkasuma intermediate financial accounting 1 and 2 qaba jechuudha. Akkasumas advanced financial accounting 1 and 2 isaan lamaanuu ammas qabachuu qabdu jechuudha. Akkasuma cost and management accounting 1 and 2
cost accounting managementis kan kennamu ta'a jechuudha. Cost and management accounting 1 jechuun isa barnoota fundamentals of accounting akkasuma intermediate financial accounting wajjin isa wal qabatu jechuudha. Baay'ee wal qabataa jechuudha. Akkasumas financial management 1 and 2 financial market and institution isa kanas qabachuu qabdu. Financial markets and institutions isaan kanneen kanas qabachuu qabdu. Auditing principles and practice 1 auditing principles and practice 2 isaan lamaan kan baay'ee kan isin barbaachisu jechuudha. Public finance and taxation inni 14ffaadha jechuudha. Public finance and taxation kan yookaan inni dhumaa koorsiin dhumaa kan exit exam irratti dhufama jedhamee websaayitiilee garagaraa akkasuma odeeffannoo hedduu keessatti argamaa jiru accounting for public sector and civil society kan jiru jechuudha. It is totally 15 courses are prepared or select for exit exams. Kanaaf isa kanarratti baay'ee jabaachuu qabdu jechuudha. Sababiin isaa inni kun baay'ee koorsii fiildii kanaaf barbaachisaa ta'ee fi akkasuma qulqullina namaatii fi akkasuma barattoota jabeenya isaanii ittiin argisiisuu dandeenye jedhamee ittiin beekamu qabu isaan 15 kana jedhamee baafamaa jira jechuudha odeeffannoo keessatti jechuudha. Kanaaf qajeelfama exit examii jala sararamee jira jechuudha qoramuun isaa jechuudha. Kanaaf warra waggaa kanaatirraa jalqabee waan kennamuuf warri waggaa kanaa akkasuma warri waggaa dhufu akkasuma warri freshman course taatanillee isa kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennuufii qabdu jechuudha. Maaliif exit examiidhaaf qophii jabaa qopheeffachuu qabdu. Wanti isin sodaachisu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif innis barnoota barattanii barnoota irra yoo deebitan wanta takka hin ulfaanne jechuudha. Maaliif barattan waan ta'eef jalqaba garuu amma now are prepared godhuu qabdu jechuudha. Baay'ee qocollotti sirritti itti qophaa'uu qabdu jechuudha. Maaliif fuula duraaf yeroo fuduu ilaaltan sirritti isiniif gala waan ta'eef ammaan tanaan jala deemtanii sirritti to'achuu qabdu jechuudha. Koorsiilee 15 amma isiniif hime kana jechuudha. Kanaaf barattoota keenya kanarratti hedduu xiyyeeffannoo godhuudhaan bakka guddaa geessan jeetiin abdadhaa. Exit examiidhaaf wanti nama sodaachisaa takka hin jiru jechuudha. Innis qormaatuma jechuudha. Wanta biraa takka hin qabu jechuudha. Kanaaf isa kana akkanatti ilaaltanii adda baafachuu qabdu. Wanti hin jiru barbaadu kanuma jechuudha. Kanaaf isa kanarratti xiyyeeffannoo guddaa akkasuma dubbisa irra deddeebiidhaan wal gaggaafachuudhaan akka wal bira jirtaniin wal qo'achiisuudhaan isa kana dabaraan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf asirratti xiyyeeffannaa guddaa godhuudhaan bakka guddaa akka galmaan geessan abdiin ifirraa qaba jechuudha. Kanaaf like share godhuudhaan uummata keenya hawaasa keenya waliin gahuu danda'a isiniin jechuu barbaada. Share godhuudhaan obboleeyyoon keessan hundaaf akka barnoota ta'uuf gahee keessan taphadhaan isiniin jechuu barbaada.